نبي ربي يقرب سمو قدباتي ينبلا لفني قدباتي نبي ربي تسقله هنتاني أكملت نبي ربي كبجمان نما أورومو في جنون نما أن أبولي سكيسن عن الما أورومو تجنون أكملت أرب سمجتي أوسو قدباتي يمرمين جنا لجنا شيكولين أكملت دعوة قوتي جتي يوم مرميتو كنا ما أرب سديستي كنا ما قرصو يوم مرميتو أبو باناتي بقومشي متان أبتو دندسني متان أبتو دندسني نما نبي الربس نما أمنتي ونما دبسيس نما نمني جمني أمني أورومو أمني إسلاما أمني أورومو إسلاما لبو إساتي أول التجارة نبي ربي كبجما نما الربس أوسو هم مرمين أكملتي شيك الريتش حرام جدو مرمو في ديمتا جالكبا نما أمنتي كيتوكو نما نبي كيتوكو نما وأنا أتجالة تسجلها توكو إسام مرمي أول سيقالي أولا إسام مرمي إرجع جالكبا نما نبي ربي أربسو مرمي تنبودا شيكا كينا وانت كن دوغونغورا جتي مرمو دنديت نما نبي أربسو أصوهم مرمي غرو مورالي تين شيكا كيتو هنكبدو سيقالي جاهلي وان جاهلا هاسا نما كيتا إسا ولي ناسا عالم لعالم ولي ناسا بيكام بيكا ولي ناسا سيقالي أبا فيتي مانتين أبا فيتي مانتين حاجة والجالن حاجة والكبجن حاجة أورومم مافكرا راولي جالن ولي غر غرو أستاذة ميديا قبتي تاعني كفلتي تكملت أبين تكملت يرو إساني أرسا قراني أمنتي إسلاما نما برسيسا يا أكي جارة هرنا كيسا جرو كيسا تجارة إيراف إيري ولا فوتو دوبرتي ولا فوتو يرو إلمو دالچine guddifatu sodaanne keessa jirra okay namni waa'ee ilmoo beeku badi yoo rabbi ilma dhiiraa naa kenne way boru na jalaa beeratti jijjiirama ilmi dhiiraa kiyya kun ka arrakadhee guddifadhu way boru na jalaa dubartitti jijjiirama way ummata salphata ummata luuxii fakkaatee deemu kana way jaratti na jalaa makamaa jedhee namni sigale yeroo namni ilmoo dhiiraa hodhallu sodaataa itti jiraataa jiru keessa jirra جارة كان كيسا نما إسلاما علماء إسلاما نما واهي أمنتي برسيسو والله أسر بعدنا سيقالي أسر بعدنا نمني واهي أمنتي برسيسو يروى ما كان كيسا وركينا إن أرقموا هم بربادما نعلم شكلكم كنا واهي هدوتي واهي وانا إلما نما برسيسا أولا أسر قلبت أماني أشكرا كرما شفرا أولا yeroo dubartii mulqamtee durbummaa fi dagatte yeroo dhiirarraa gara beeraatti jijjiiramaa jiru keessatti nama waa'ee amantii barsiisu afoo dhaabatu jechuun yeroo namni ilma dhiiraa hodhalche borumaan na jalaa ta'a way beeran na jalaa jijjiirama yeroo dubartiin akka dhiiraa taatu yeroo dhiirri akka dubartii ta'u keessatti jaarraa fokkataa kana keessatti jaarraa 21ffaa keessatti yeroo ummanni luuxii ummanni dhiiraaf dhiirri wal fuudhuu qaba jedhu addunyaa weeraree diinagdeedhaan siyaasaan miidiyaan teknolojiidhaan addunyaa kana akkana ukkaamsee qabu jiru keessatti ganaa laganaa irreecha guyyaa takkitti lafa dhiitee galuuf namni islaamaa sheek islaamaa afoo dhaabatu jechaan eeyib kana booda ustaazota keenya hin jabeeffanna abbootii amantii nama waa'ee amantii barsiisan sirritti faanaa dhaabanna isaanii fi miti isaan yoo ofii soomanii salaatanii kayrii dalagatan inshaallah jannatan galan yoo ibaadaa ofii tartiibaan godhatan jannatan galan har'a ka arrabsamaa jiraniif ka xiqqeeffamaa jiraniif ka durriyyan galgala mana haraqee bulaa ganama sheekolee qeektu sigalee sababni jarreen kunniin isaanitti afaan banaa jiraniif thank you brother laal nama kayrii dubbatu riskii rufii isa barbaaddi argitanii wallahi ani da'awaa rabbii bichaa godhaa jira namichi maskooti an kaaka'ee dhufe waan anaasayaa rumbeeku waan irraa dubbataa rumbeeku makiinaa dhaabee makiinaa keessaa asaar muuzii fi bishaan naa kenna argitee nama rabbiif dhaabate rabbiin ammoo isa razzaq an malaal gororroon na godhe ummata rukutamaa kana waliin شوفي كلكم اوكي؟ ربي نما ليت اللي سالا فيزرا نيجينا والله मेरा के चावल आज म्यूजिक खाने का याद था هاي تجد شوي شو هذا كنف إنا لله وإنا إليه راجعون
Ay, ummata fikri. Shaafu baargu jirtu. qalbii. Kanaaf yaa ummata keen yaa ummata rukutamaa dhiisaa waan akkana. Irreechi warra irreecha kabajuuf nuti kabajaa qaba. Kalees alillee dhaqee jira. Itoophiyaatti illee qabsoo Oromootiin fayyadaa. Oromoo walga'ii sagalee isaa dhageessifatuu qaba. Bakka tokko Oromoon falmatuu qaba. Mootummaa wayyaanee balaaleffannaa jennaan ani bara 2016 irreecha san dhaqee jira. Achitti argamee jira. Balaaleffannee jirrallee itti murkoofnee jirallee. Gaafa Dubaayitti illee koottaa jedhan yeroo san siingiliidha. Yoo faaxee wayillee achitti argadhee jedhee anuu dhaqee jira. Dhannee waa lallaallee shamarri Oromoo kunillee babbareedduudha. Indoon baay'ina irraa kaka'u ku uffata aadaa Arsii, ka Shawaa, ka Wallaggaa, ka Gujii uffatee dhufu. Ta keessaa filannu wallaallee itti dhiisnee galleeyyu baay'ina irraa. Sigalee inuu dhaynee keessaa waa laallanna jennee tama keessaa laallee filannu wallaallee baay'ina irraa kaka'e. Tana argitu tana si fakkaatti, tana argitu tana si fakkaatti, tana argitu tana si fakkaatti. Osoo takka keessaan fudhatiin qullaa biraa galle. Aminoo falmataa kinoo as jala jira isa waliin deemne shofeerri isa gaafa sana. Isinii galee kanaaf لا ولا لا أستاذ ما كيس ما برجع وأنا ما يصير حتى أول بعد السياسة بدي كل سنة بدي كلنا بدي تشوفي يا ربي صبرني kanaaf zamana sanullee dhayin amma zamanna xiyyaanna baasiiti. Xiyyaanna baas jechuun namni qalbii qabu boruu isaatiif qabrii isaatiif. Nuti ammoo akka islaamaatitti islaamni awwal shee nama caalii rabbii keenya jaalanna nabiyyi keenya jaalanna. Oromummaa caalii islaamummaa keenya jaalanna. Kana jechuun oromummaa hin jibbinaa. Oromummaaf waan goonuudha miti. Oromummaan duniyaa irratti saba keeti, dhiiga keeti, qaama keeti. Aakiratti homata akkas hin fayyadu. Islaamummaan duniyaa irratti illee, aakiratti illee, qabri keessatti illee si fayyaddi. Kanaaf walumaa galatti yoo yaada keenya goolabnu, ergaa keenya xumurru, nama ani islaama jettee akkamitti shayini gaafa irreechi gahu irreecha qeeqa ka jettu lubbuu ta'e yoo dadhabdu ila nafsiyaan teetuun siin taphattee achi dhaqii mana noolinii achi dhaqii sirbii kun dhimma siyaasaa, dhimma maalii, dhimma abbaan barbaade borcaa ooluu miti. Dhimma abbaan fedhe borcaa ooluu miti. Kun dhimma diinal islaami, dhimma amantiiti, dhimma lubbuuti. Nafsiyaa teetii feetu fooqa dheeraa gubbaa bayitiin achi gubbaa of gati. Feetu hallayyaa gubbaa of gati. Lubbuu nama dhuunfaarraa namni nama gaafatu hin jiru. Isin galee dhimma nama dhuunfaarraa namni nama gaafatu hin jiru. Dhimma amantii garuu dhimma amantii kennaati, dhimma diin kennaati. Ustaazonni kabajamuu qaban badii lubbuu teetii hojjettuuf jecha namni haadaan si hidhaa jiru hin jiru, sitti mammalee sitti niine. Da'awaa si godha hin dhaqin siin jedhan malee giddiin akka bishaan kanaa akkana qabee namni si obaase hin jiru. Waan sitti man garuu maanatti aslan namni dhuunfaa keessanii isin waamee namni isinitti himan jiru. Shayni tokko yoo da'awaa godhu hawaasa miiliyoona 20 miiliyoona 30tti hima malee kolkollee miidiyaa irraa tokko namni walii qabee kootu jedhee dhuunfaa keetiin si waamee namni sitti himan jiru. Shayni gadi ba'ee da'awaa yoo godhe yaa ummata islaamaa akka Oromooti waan Oromummaa walii qabnu hedduutu jira. Akka wantaati garuu laal akka Oromooti waan walii qabnu jira, akka Islaamaati garuu
irreechi nayyamamu yoo jedhe akka waliigalaatitti godhe malee akka dhuunfaatitti hin goone. Dhuunfaa keetiin shayini mana dhufee da'awaa si godhan jiru namni si waame hin jiru. Anta maafin atti kifatubbata. Atillee afaan sheekatti hin banin. Sijjammar Nasrii Ebalu Muhammad Abdallah Jamal jedhee namni si waame dhuunfaan maqaa kee waame da'awaa si godhan jiru. Ihe attaaqaalaa hasaab no yaada waliigalaati dhufanii irreechi haraama amantiin hin dhoorga. Ati garuu dhuunfaa keetitti alaa keeffatu. Lubbuu ta'e waan fedhe godhuu dandeetta. Bakka namni maqaa kee dhahee Ebalu Abdallah Ebalu jedhee namni si waaminitti dhuftee afaan hin baneen. Ayyaada kiyya goolabee jira. Yoo lubbuu ta'e dadhabde deem. Yoo dhugama amantii kee jaalatte ammoo waan Oromoon jaalattu Oromoo hin jaalannaaf. Waan waaqeffataan jaalatu waaqeffataaf kabajaa qabna. Amantii isaaniillee hin kabajinaaf. Namaanillee walitti nun oofina. Akka waan islaamni waaqeffataa jibbuullee jidduu deemtanii hin ashqaabbaxina. Maqaa islaamaa qabatanii jidduu deemtanii akka waan islaamni amantii namaa tuqu akka waan Oromoon islaamaa irreecha jibbuullee atta ashqaabbitu attaas massilu hin fakkeessina jidduu deemtanii. Nuti waaqeffataa ka jedhamu Oromoo keessaa amantii waaqeffataa jedhuu fi ummata waaqeffannaa kabajatuuf kabajaa qabna hin jaalanna obboleewwan keenya. Ummata ortodoksii warra masqala kabajuu warra faasikaa qabu warra ayyaana mataa ofii qabu akka ilma namaatitti Oromoollee waan ta'aniif amantii namaallee amantuqinaa waan islaamummaan nuun jedhuuf hin kabajinaaf hin jaalannu. Warra protestaantiillee waan itti amanan nuti nabii Isaan nabiyyiidha jenna isaan waaqa jedhan wal kabajinee waliin jiraan. Sigalee we have to respect. Kabajaa qabnaaf nu wal kabajinee waliin jiraan. Namni maqaa islaamaa qabatanii akka waan irreechi islaamaaf haraama yoo nu jennu akka waan nuti irreecha jibbinuutitti warra irreecha irreeffatu jibbinuutitti akka waan nuti daangaa namaa dabarruu fakkeessitanii namni maqaa islaamaa qabatanii akka bisheen keenya irreechi haraama jedhu isin tokkummaa Oromoon beeytanii isin maalii Oromoon beeytanii isin Oromoo walitti qabuun barbaadanii mee Oromoon wa alaikum salaam wa rahmatullah mee Oromoon har'a eessa bira tokko ta'ee jira. Oromoon mee har'a eessuma bira tokko ta'ee jira. Gaafa drooniidhaan Wallagga keessa ummata fixan gaafa ummata nagaa gadi baasaniitiin konkolaataa keessaa gabbuusaniitiin rafan mee kutaa Oromoo kudhan keessaa eessa biratti Oromoon hiriira baate. Ajjechaan engadda Wallagga keessan raawwatame Hararge keessaa baanii mormanii Asii keessaa mormanii Shawaa keessaa mormanii Jimma keessaa mormanii Boorana keessaa mormanii eessatti baatee Oromoon mormiti. Oromoon eessa biratti tokkummaa qabdi. Tokkummaan isin himtan kun kaminni gaafuma islaamummaa cabsuu barbaadan gaafuma haraama keessa seenuu barbaadan gaafuma amantii islaamaa faallessuu barbaadan maqaa tokkummaa jedhu qabatanii dhuftan. Ushata leeboch inkijibina Oromoon gaafa Oromoon du'u sagalee hin taaneef hiriira hin baane hin mormine gaafa ummata nagaa faannoon daangaa cabsitee seentee konkolaataa tokko guutuu gadi buutee rashantu Oromoon gadi bahee hin farmine Finfinneetti walgahee fotoo ka'uun Finfinneetti walgahee lafa dhiituun tokkummaa Oromoo hin fidu. Kazzab wallahi kijibdanirtan inkijibdani gaafa ummanni nagaa miskiinni drooniidhaan tumamu Oromoon gadi baatee hin falmin waggaa eeggattee hora Finfinneetiif hora Arsadeetii walgeettee fotoo kaatee caffaraa ooluun haraama inkijibdani. Tokkummaa Oromoon fidu maqaa tokkummaa Oromoo jedhuun amantii islaamaa cabsuuf waan Qur'aanni Rabbii jedhu cabsuuf ummata guurtanii shirkitti guuruuf hin deemina. Tokkummaa barbaade kophaa keetti dhaqii tokkoom. Yoo dhaqanii fotoo ka'uun tokkummaa ka fidu taate kophaa keetti dhaqii tokkoom. Yoo fakkeeffatuun gaafa namni du'u osoo sagaleen ta'in gaafa fotoo ka'uu dhayxee fotoo ka'uuf kadhatu taate tokkummaa kan keessan kophaa keetti fudhadhu hallayyaa seen. Tokkummaa jechuun gaafa ummata nagaa diroon hin tuman obboleessa kiyya maaliif yeroo Oromoon Oromoo bulchu keessatti diroon hin maatumama jechuun tokkummaadha. Yoo gaafa san namni Arsii keessa Harargee keessa Shawaa keessa Jimma keessa bahee Wallaggatti maa diroon hin nama ajjeessa yoo jedhe tokkummaan dhugaa isa san. Garuu waggaa guutuu Oromoo baatee gaafa irreechi ga'u bicha gaafa shayni islaamaa tokko goba gadi bahee irreechi haraama jedhu bicha lakki tokkummaa Oromooti. Tokkummaa Oromootu caba shayni
tokkummaa Oromoon jaalatu, Islaamni tokkummaa Oromoon jaalatu. Baay wanti kamuu dimbarii qaba, wanti kamuu daangaa qaba. Argiti wanti kamuu daangaa qaba. Qabsoon dhugaa gaafa Oromoon kutaa 11 keessa daangaa Oromiyaa feete keessatti dhiigni isaa shiraan dhangala'u gadi bahanii falmuudha malee gaafa guyyatti waggaa takkitti guyyaa takka lakkaayatanii dhufanii bakka tokko wal gahanii fotoo ka'anii sirbanii galuu yoo taate tokkummaa miti kun. Simmeetiidha kun. Miira keessa galtee walii caffaraa oltee galuun guyyaa gaafa 21-22 irreecha kabajaa oltee gaafa 23 osoo Wallaggatti uummata diroon hin ajjeesanii namni takka gadi bahee hin dubbatu. Afaan ofii cufatee galee rafa. Wal beeynaa hin kijibinaa. Ummata dheengada dhumate san iyyuu warra sagaleen taane warra hadha irreechi irree Oromooti jedhu. Warruma dheengada faannoo fi wannaan shiftaan makkalaakayaan gadi buusanii makiinaa keessaa bakka tokkotti nama 30 meeqa rashanan warra gaafa sagalee ta'ee viidiyoo takka dalagee gochi faannoon ummata keenya nagaa irratti hojjete hin balaaleffanna warra hin jedhintu har'a dhufee irreechi irree Oromooti tokkummaa Oromooti jedha. Kijibdoota. Nama du'eeyyuu sagaleen taane awwal shee. Hin kijibinaa. Mataa dubbiititti yoo isinii goolab ammallee walitti himna, borullee walitti himna, iftaanillee walitti himna. Irra deebi'ee namni ani Islaama jettu warra waaqeffataati warra Islaamaa jidduu seentee walitti hin nagadin. Hin achi barabbarin, hin kijibin. Islaamni amantii namaa kabajja, ka ofiillee kabachiifata. Nuti warra waaqeffatuuf kabajaa qabna, warra ortodoksiitiif kabajaa qabna, warra protestaantii obboleewwan keenyaaf kabajaa qabna. Akka Islaamaatitti irreechi haraama. Jaalattee jibbite. Kanutti hime sheekolee kenna kanutti himan akka Quraanni keenya nu ajajetti bulu. An Islaama hin dhaqa'u jette afaan kee cufadhu dhaqi. Yookaan ammoo jidduu deemte akka waan Islaamni tokkummaa Oromoon jaalanneetitti akka Oromoon kijibaa. Waaqa guutuu Islaamaa miti ka Oromoof jecha namni awwala qawwee dhukaaseetiin helikooftara gubbaa samaa buuse bar irreecha dhaqaatii miti. Takka seenaa Oromoo keessa gaafa Waaqoo guutuu irreecha dhaqee fidime. Gaafa jaarraa abbaa gadaa gaafa Elamoo Qilxuu gaafa Haaji Huseen Sheekh Huseen Bunee gaafa Haaji Aliyyii Cirrii irreecha dhaqee fidime. Jarri kun bar warra Oromoof du'anii warra tokkummaa Oromootiif du'anii kalbi warra tokkummaa Oromootiif du'anii bar irreecha dhaqaatii miti Oromoo tokkoomsanii inni kadeeman Oromoof jecha bosona galanii baala mukaa nyaatanii dhiiga isaanii dhangalaasaniiti. Alaabaa har'a Oromoon guutuu itti walii galtee akka lubbuu ofiitti jaalattu warra akka Shee Bakrii Saapolooti warra akka Shee Maammed Rashaad Abdullee bar irreecha dhaqaniiti miti ka Oromoo tokkoomsan uf ta'anii Islaamummaa ofiillee jaalatanii Oromoo ofiillee jaalatanii qubee bocanii Oromoo barsiisan. Alaabaa bocanii Oromoo barsiisan. Warri abaa'oo gadi dhaabe bar gaafa adda bilisummaa Oromoo kana warri adda durummaan hundeesse Islaama Oromooti. Siigalee tokkummaa Oromoo jibbaniiti miti jarri kun. Tokkummaa Oromootiif du'aniiti. Nuti ammoo ilmaan jaraati. Ashqaabaaciin kijibduun jidduu lamaan deemtee garuu naggaadee miidiyaa jecha fooloo ofii TV dhageettii ofii dabalatuudhaaf fakkeeffatuudhaaf takkaa Islaamni Oromoo tokkummaa Oromootiif farraa miti. Seenaa yoon beeyne waan hin beeyne baradhu. Siigalee seenaa Oromoo keessatti namni awwala qawwee dhukaase gadi bahee ummanni baha Oromiyaa ummata Muslima parsentii 99. Takkaa Oromoo hin jibbine, takkaa Oromoo afaan Oromootii fi ummata Oromoo hin jibbine, takkaa waan Oromoon jaalatu hin jibbine. Osoo amantii ofuu jaalatan hadha Harargee keessatti Baalee dheengadda gaafa Alii dhaqaniitiin markaza nama kuma meeqa barsiisu eebbisiisa laal Oromiyaa keessatti. Dubaay keessa hin jiru markazni akkasii biyya Arabaa keessa. Suudi Arabiyaa keessa hin jiru. Siigalee wanti markazni kitaaba itti barsiisan ilmi itti barsiisan ka akka Baalee Alii keessa jiru Suudi Arabiyaatii fi biyyoota Arabaa garaagaraa gurguddaa Kuweetiif Qaatar keessa hin jiru. Wanti Oromiyaa keessa jiru. Islaamni Oromoo Oromummaa isaallee likkitti jaalata, Islaamummaa isaallee likkitti jaalata, tokkummaa ummata Oromootiif illee lubbuu fi dabarsee kenna. Naggaadee fi kijibduun dhayitee hudduu beeraa laaluudhaa fi achitti argamu malee qaba ganna dhiisaa jettu
مورالي تشيك الكيك تون قبضو مورالي تين أمنتي إسلام تين كيك تو في مورالي ورّا الدعوة قدني الرجع حرام جدا مورالي تين كيك تو هين قبضو أورمم ما في متي أصلا كجيب دو مرتي والبينا وقا قوتو من حركة من وندا كيسا كان غلطا باتي gaafa isheen gadi bahee da'awaa godhu akkamitti da'awaa gootan akkamitti irreecha haraama jettan qabaa kan nabii isaa tokkummaa Oromoon jaalattanii tokkummaa Oromoo waaqoo guutuuti oli maal goote yaa kiyoo ittiin sirbite malee yoo ittiin cafaran yoo ittiin utaalan malee yoo ittiin fakkeeffatanii fooloo fi yoo ittiin guddifatan malee tokkummaa Oromootiif jaarraa abbaa gadaatii fi waaqoo guutuuti oli hojjettanii Allah ishakkilukum aboo inkijibina wallahi islaama Oromooti jedha Oromoo islaamaa kana baagiraawundii keenya fokkisuudhaaf warroonni amantii biroollee darbanii dhufanii akka isaan afaan nutti darban godhuudhaaf akka waan nuti islaama Oromoo taane tokkummaa Oromoo kana hin jaalanneef tokkummaa Oromootiif akka hin du'iniititti nu fokkisuudhaaf warri Oromoo islaamaa taatanii hojjetaa jirtan takabaru uf kabajjaa nuti Oromoof duunee jirra Oromoon islaamaa eenyuyyuu olitti qubee afaan Oromoo bocee Oromoo barsiistee jirti alaabaa Oromoo bocee Oromoo agarsiistee jirti qawwee dhukaastee xiyyaara gubbaa buustee jirti aarsaa guddaa ummata Oromoo kana kafalee jira ummanni Oromoo islaamaa har'a garuu ati maqaa islaamaa baatee viidiyoo daqiiqaa lamaa dalagdee akkamitti islaamni waaqeffa irreecha haraama jedha akkamitti tokkummaa Oromoon barbaannee hojjettu abbootii kan kee kaleessa warra Oromummaaf du'an san aarsaa isaan kaleessa kafalan akka bilaasha godhaa jirtu hin beektu dhiiga waaqoo guutuutiif dhiiga nadhii gammadaa Oromummaaf dhangalaasan akka bilaasha godhaa jirtu hin beektu boru ammallee namni waaqeffataa tokko gadi ba'ee islaamni Oromoo tokkummaa Oromoon jaalatu aadaa Oromoon jaalatu waan Oromoon jaalatu jedha kift akka abbaan barbaade dhufe afaan nama ban hulaa nama bantan naggaadee kijibaa jecha balaa rabbi isin irratti taabuu kireeditii kaleessa nuti qabsoo Oromoo keessa qabnu aarsaa ummanni Oromoo islaamaa Baalee fi Harargee keessatti Arsii keessatti dhiiga isaan kaleessa Oromummaa kanaaf dhangalaasan kiftiin abbaa barbaadde akka isin gadi baatee har'a qabsoo keessaa dhiibdee si baatu goota aarsaati Oromoof kafalte keessa akka dhaabdee si baatu goota hulaa ufitti bantilaal kolkollee miidiyaa jechaadha seenaa abbaa ofiitu hin beektu hoolaa kenna dadhabne waaqeffataan waan hin goone waaqeffataan giddiin kottu irreecha naa kabajji nuun hin jenne warri ortodoksii kottu na waliin masqala giddiin naa kabajji takkaa nuun jedheen beeku kanu dadhabne kijibduu teenna an islaam ofiin jedha charchaarii jidduu lamaan deemtee nagaddocha naggaadee kijibaa warra islaam haqaa osoo hin taane islaamummaa maqaa qabattee nu'uuf warra waaqeffataa walitti oofuuf nu'uuf warra amantii biraa walitti oofuuf Oromoo islaamaa akka waan jarri Oromummaa kana jibbituuf tokkummaa Oromoo jibbitu fakkeessuuf akkamitti tokkummaa islaamaatiif waan ta'u tokkummaa Oromootiif waan ta'u isin mormitan uutu tokkomtee duuti yoo tokkummaa jaalatti ummata Oromoo dhumaa jiru sagalee ta'e gaafa san tokkummaa kee agarra gaafa ummanni Oromoo dhumu cadhistee teettee galtee raftee caffartee nama soddomii meeqa dheengadda gadi buusanii makiinaa keessaa gaafa bakka tokko Oromummaa isaa bichaaf ajjeesan viidiyoo sakandii 20 osoo hin dalagin mana galtee raftee har'a ammoo gaafa ummanni islaamaa gadi ba'ee irreecha nu ilaallatu jedhu ammoo abbaa Oromoo taatee dhufta kadu'eef osoo sagaleen taane ka jiru waliin sirbuudha Oromummaan ka diroon hin tumamu ka ajjeefamu ka daangaa darbanii dhufanii qalanii deemaniif osoo sagaleen ta'in ka gaafa waggaa eeggattee waliin malkaa dhayitee sirbitee biraa galtuuti jaalalli Oromummaa jecha feek Oromummaa Oromummaa feekii Oromummaa fakkeessaa jecha wal sobuun ni gaha nuti islaama Oromooti warra laa ilaaha illallah Muhammadun Rasulullah jedhu yoo qabsoo Oromootiif maal gootan jette waan jaarraa abbaa gadaatiif waaqoo guutuutiif elemoo qilxuu Oromoof goote atuu ni beeyta an sittiin himu waan Shee Abdurrashiid Abdulleetii fi Shee Bakrii Saaphaloo Oromoof oolmaa jarri oolan namni beeku islaamni Oromoof maal akka ta'e ni beeka maabraaraa ta'e xabbaqabadam dirqama kana namaaf himuun har'a nutti dirqamaa miti waan Jawaar Muhammadiif warra kana gammadaa Oromoof oolan abbaan beeku ni beeka kashlabbee tiktokiitiif ibsuu fi kijibduu naggaadee miidiyaatiif himuun dirqama kennaa miti nama hubachiisu dirqama hin qabnu islaamni Oromoo Oromoof lafee dugdaati har'allee borullee irreecha garuu hin dhaqnu sababni hin dhaqneef amantii islaamaatu nuun heeyyama islaama keessa olomaa'ii islaamaatu nu dhoorge
قرآن ربي شركي في وان شركي تفكادو إرانو الأورجيجر بدي تاونو بائكم ويتي الربا كينان قام كينان واهندان زنبي نغدتا أول وصو ماسيانكم مرتي أكاري في سمتات اللو أول مرجيج الرو بك إسلاما فكا النفي بك علماء إسلام إرانو الأورجيجر شركي تلاقا موان بربادين كناف نحن ملي جبا واقفتا وان حفنا ملي كناف جبا واقفتا وان كمنوف جبا أورمو وان كمنوفي بيتي نمرتو أورمما ولك أمنا أورميا ولتك أمنا أكا أورمو تد أورمما ولك أمنا أكا لفاتد لفا أورميا جرمت ولك أمنا أكا أمنتي تد إسلام ما أدتك أمنا للاكتو في للاكا منجالا سيغري نما تقول لهم بربانو نمن اللي دركا مالك نتوم بربان